Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota chaanala kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii akkasuma warroonni chaanala kiyyaa faaraa hojjetan like subscribe share godhuun dagatina akkasuma warroonni meeshaa xarabachuu barbaadan meeshaan wanti hin jirre hin jiru meeshaa brand ta'edha jechuudha. Meeshaan uffanni bittinee hin jira shofoon hin jira meeshaan mana keessaa wannumti iyyuu hin jirre iyyuu hin jiru jechuudha. Biyya keessatti illee binnee bakka barbaadanitti maatii keessanillee surprise goona bakka yoo barbaadanii ijoollee biyya namaatirra jirtan yoo meeshaa bitattanii nuu kaa'aa jettanillee binnee isinii kenna yoo nuu geessaa jettanillee bakka immaan nuu geessine hin jiru. Jimmaan geessina, Wallagga geessina, Itayyaa geessina, Asallaa geessina, Shaashamannee geessina, Adaamaa geessina, Baalee geessina, Roobee geessina, bakki immaan nuun geessine hin jiru jechuudha. Biyya kamuu ni geessina isinummaan jechuudha. Na jajjabeessaa chaanala kiyya kana uffata illee barbaadanii ummaa keessan surprise godhuu barbaadanii binnee hodhisiifnee saayizii isaatiin dhaydhee manatti surprise godhuu dandeenya. Meeshaa yoo barbaadan binnee hanga gaafa isin galtaniif of bira isinii kaa'uu dandeenya. Isinirraa wanni eegamu immoo maalidha? Chaanala laayikii fi share godhuudha. Waan dadhabbii immoo naa kaffaluudha. Waan dadhabbii immoo naaf kafaltan jechuudha. Ammuma isinii hima beektani waan dadhabbii kiyya dirqama naaf kafaltani. Ishii እና meeshaa brand ta'e isinii bita jechuudha. Biyya la keessallee yoo barbaadan jechuudha. Order Kuwait barbaadan Suudii yoo barbaadan biyya kamuu jiraadha uffata bittinii kan yoo nuufaa ergamu jettan biyya kamittuu iyyuu isin erguu ni danda'a. Itoophiyaa keessatti immoo meeshaalee manaa meeshaalee akka algaa akka biffee akka direesingii akka qumsaaxinii akka TV standii wammaan isiniin hojjechiisne hin jiru. Biyya keessatti illee waan barbaadan isinii hojjechiise barbaadan isinii kaa'uu danda'a. Barbaadan maatii keessan bira isinii kaa'uu geessuu danda'a. Barbaadan abbaa manaa keessan bira isinii geessuu danda'a. Dhugaa bakka isin barbaadan isinii geessa. Innaa laayik godhaa. Lakkoofsa kiyya immoo taampilaalii jala isinii kaaya achi jalaan argattanii na dubbisuu dandeettanii. Imoo hin qaba, WhatsApp hin qaba, Telegram hin qaba, Instagram hin qaba, Naanii Box hin qaba, Messenger hin qaba. Wannummaan ani hin qabne hin jiru karaa kamiiniyyuu jechuudha na argachuu dandeettanii isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasuma uffanni immoo asirratti argaa jirtan kun bittiniidha. Bittinii shamarraniiti. Uffata brand ta'edha jechuudha. Meetiriin 4 akka Itoophiyaatti iyyuu gatii xiqqaan jechuudha. Uffata brandii ta'e jechuudha. Gatii madaalamaan hin argisinii bita. Akka biyya laatti ta'uu barbaadan akka Dubaayittis akka yaani biyyoota isin jirtanittis yoo barbaadan gatii uffata bareedaa jechuudha. Uffata hawwataa ta'e isinii bituu hin danda'a, isinii ergisiisuu hin danda'a. Innaa isin immoo koottatii namoonni barbaadan keessan na dubbisaa. Chaanala kiyya kana immoo namoota hedduuf sheerii godhaa. Laayikii godhaa na jajjabeessaa. Duraan dursa immoo wanti isin beekuu qabdanii osoo meeshaa kana order narraa hin godhanneeyyuu wanti isin narraa hubachuu qabdan dura jechuudha. Waan dadhabbii kiyya lafa naa kaayuudha jechuudha. Maaliif meeshaa bituun namaaf kaayuun fakkeenyaaf meeshaa tokko bitattanii mana kiraa yoo kaaytan maallaqa hedduu isin gaafata. Ani garuu kafaltii tokko malee mana kiyya isinii kaaya. Yoo barbaadan immoo waan dadhabbii kiyya hanga fedha keessanii naaf kennitan jechuudha. Haga fedha keessanii hagana isin jedhu haguma fedha keessanii naaf kennitanii. Innaa ani immoo meeshaa keessan waan barbaadan irraa jechuudha. Wama barbaadan irraa isinii bituu hin danda'a isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya na jajjabeessaa na bira dhaabadhaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ma'assalaama. Fiore. 哎呦我的妈！